raawwateen lubbuun namaa darbuu jiraattonni himan. Obbo Mizaawyaa yaa bulchaa naasottammaa yeroo isaatii afurii yommuu dhufanu uummata gandaa Kinnisoo naannoo kolbaa uleedhaan yeroo dhufanu lafa kanarraa maal qabdaa horiitti yaafattaa yeroo jedhan cafacafuu jammaranii dullaadhaan. Dhibeen koleeraa Itoophiyaa naannoo uummattoota kibbaa fi Oromiyaatti mudatee lubbuu namootaa galaafachaa jira. Naannoo magaalaa Shaggar keessattis namni bakka sabalaa Shukurii Mikaa'el jedhamu tokkotti namoonni du'aniitiin jiru. Odeessaalee gaggabaaboo fi ispoortii dabaaluun sagantichaaf Raa'ol Balaayi dhiyeessa. Lagni Awaash guutee godina Shawaa Lixaa aanaa Ijareetti balaa lolaa dhaqqabsiiseen namoonni qe'ee isaaniirraa buqqaaniiru. Hooggantuun buusaa gonfaa godinichaa addee Tsaayii Haayiluu waan uumamee waayila koo hirphaa gammachuutti himaniiru. Baay'ina isaanii egaa abbaa warraa akka waliigalaatti gaditti qabdu keessaa naannoo abbaa warraa 200 waliin ta'u dassalatti beekira maatii ragaa kan qabu. Maatiin baay'inni isaanii ijoollee wajjin of jalaa qaban dabalatee hagam ta'u walitti. Egaa akka waliigalaatti maatiidhaan gandittiin kun qabdu maatii waliin abbaa warraa waliin naannoo 3,100 kan ta'edha. Namoonni muraasni rakkoo sanaan buqqaanii qe'ee isaaniirraa buqqaanii gamana dhufaniitu egaa rakkichi akka uumamamee battalaa qaamni dhimmi ilaallatu walitti bilbilee ture. Qaamni aanaas qaamni godinaaf koreen gaddisa buusaa gonfaa murtee kanaaf kennu battalatti qaqqabee naannoo sanatti argameera. Buusaan gonfaa Oromiyaa immoo namoota mana isaaniitti osoo daandichatti burii dadhabaataan dubartoota ulfaadha daa'immanii ta'an kan akka kan jiru ture. Isaan yabala erguudhaan yabalaan geejjibsiifamaa turani. Ammas immoo battalatti maatiin kun eega buqqee daandiitti deebi'ee booda immoo sharaan illee barbaachisa. Sharaan itti waxxaratanii yookaan immoo duukaan hawaasni waan qabu jirurraa duukaan adda addaa fidateera. Buusaa gonfaa Oromiyaas ta'ee kanaanaa laastika yookaan sharaa waxxaratan kenneefi sharicha waxxaratanii jiraachaa jiru. Daakuu naannoo kuntaala 200 buusaa gonfaa Oromiyaanis deeggaruudhaan hawaasitti akka dandaman. Hawaasni naannoo sanii ta'ee gandoonni ollaa fi namoonni tokko waan qaban deeggaraa jiru. Buusaa gonfaan kan aanaas ta'ee kan godinaa waan qabuun battala nyaatanii waldatti daddabatan akka daabboo bishaan kanaan qaqqabsiisaa jira. Amma yoonaa bishaan ittiin daballee bokkaan biyyoota afran darbanii polisaan roobni waan ta'eef bishaan itti bakkuma jiru jira. Rakkoon kun baroottan darba waggaa 3 irratti uumamaa ture. Akkuma waliigalaatti aanaaleen uumama jedhamee shakkiin jira waan ta'eef tarii shakkiidhaan ta'uun alatti ammatti rakkoon addan ta'ee uumame aanaa Ijaree ganda dhiibuu keessatti. Fakkeenyaaf akkuma ollaatti garee misoomaa tokko gandollaa irratti ganda hiddi jedhamtu irratti garee misoomaa tokkotti uumamee jira garuu hawaasicha manaan buqqisee manuma keessa ta'anii mataan marseen alatti mana keessa deemu. Lubbuun namaa darbee jira qabeenyi irra miidhaan ga'e. Battalatti tarkaanfiin namoota sun godhachuutu waan fudhataniif qabeenyi barbadaa'ee fi lubbuun namaa darbee jiru qabeenya akka qabeenyaatti kan bade jedhamee tilmaamame lafa facaafame midhaan facaafame bishaaniin uwwifamedha. Jimmaa aanaa saxxammaa ganda Kimmisootti waldhibdee dhimma lafaarratti wixata akka lakkoofsa Itoophiyaa hagayya 8,2015 uumameen lubbuun nama tokkoo darbuu fi kunneen biroo irra ammoo miidhaan qaamaa qaqqabuu jiraattonni BBC'tti himan. Maddi rakkoo guyyaa wixataa qaqqabe kanaas lafa aanaa saxxammaa gandoota 3 daangeffamee jiruu fi uummanni horii itti bobbaafatu akka ta'e jiraattonnii fi aangawaan aanichaa BBC'n haasofsiise himu. Bulchiinsi aanichaa laficha namoota hojii investimentii hojjetaniif dabarsee kennuuf kan karoorfate yommuu ta'u hawaasni naannoo immoo karoora bulchiinsa aanichaa mormaa turuu himu. Waldhibdee kanaan haleellaa rasaasaa miila isaanii irratti qaqqabeen magaala Jimmaatti yaalirra akka jiran kan himan jiraataan aanaa saxxammaa ganda Kimmisoo obbo Misbaahuu Abduu rasaasa bulchaa aanichaa Misbaahuu Yaayyaatiin itti dhukaafameen miilli isaanii miidhamuu BBC'tti himan. Qondaalli gocha kana raawwatan jedhaman to'annoo jala ooluun isaanii hin mirkanoofne. Poolisii humna addaa kan uffata federaalaa kan uffatee jiru nama baay'ee kan shugguutii boombii bichaadhaan qabatee dhufe ammanuma lafti kun safarama maaliif jedhee uleedhumaan nu jammareetu nu adaraa rabbii adaraa seeraatu nu jennu Abdulwahid Sharafuu kanatu ni adaraa seeraa nu gaafadhaatu ni jedhu ofiisaatti shugguutiiraan tuna dudda kanaan galcheete kana keessaan baase akka tokko ilmaayyuu barbaadamaan ture ana waan ammoo sana booda jechuudha gattaa'ee immoo miila kee kana baasee jechuudha bishaan keessa kana kuffise rasaasaan anas rasaasaan rukute kunoo miila ummatiitti mul'ate kunoo jilba gara gadiyaa miila mirgaan rukute ofumaa isaatii jechuudha. Godina Jimmaa aanaa Geeraa ganda baadiyyaa Borcoo Deekkaa jedhamuttis torbanoota muraasa irraa waldhibdee qondaalota mootummaa fi maanguddoota 3 gidduutti mudateen qondaalonni mootummaa uummata fuulduratti baasuun hiraarsaa turan. Ta'us erga gochaan isaanii kun dheekkamsa uummataa kaaseen booda dalagaa isaaniitti qaana'uu himuun uummata dhiifama gaafatanii turan. Walitti bu'iinsa miilanaan jiraataan aanaa saxxammaa biraan maqaan isaanii akka hin dhahamne gaafatan bulchaan aanichaa obbo Misbaahuu Yaayyaa lafa maalii qabdu jechuun uummata hiraarsuu dubbatan. Gaafa guyyaa 7 sa'aatii 12 irratti fidanii
humna addaa nama 20 naannoo sana safarsiisanii gaafa 8 ganama sa'aatii tokko irratti horii bakkeetti gadi yaa'u humni addaa akka bakkeetti yaane walittisuudhaan uummanni horiin kan keenya maal ta'e gara midhaanitti ol deebi'ee jechuudhaan uummanni ba'eera. Yeroo ba'u uummanni sa'aatii tokko kaasee jechuudha eetuu iyyuu jarumti sun ittisanii uummataaf horii bakkuma tokkotti qephaanii osoo dhaabatanu obbo Milbaa'uu Yaayaa bulchaa naannoo Sattammaa yeroo sa'aatii 4 yommuu dhufanu uummata ganda Gimmisoo naannoo Kolbaa kan zoonii Kolbaa kan jedhamu uleedhaan yeroo dhufanu lafa kanarraa maal qabdaa horiitti yaafatta yeroo jedhan cafacafuu jammaranii dullaadhaan lafichi kun immoo jechuudha hin kennama jedhamee har'a waggaa 2 walakkaa waggaa 3 kan ta'u uummanni kun sadarkaa Oromiyaatti deemee iyyatee uummanni mirga qabaa beenyaa isaa fudhatuu fi uummanni kun beenyaa ofii argatuu fi mayyii uummataatiin malee akka ittiin gallee kan jedhu Oromiyaan waraqata kenneera. Waraqata sana fuudhanii hojiirra oolchine hin dhoksan. Lafti kun lafa bakkee horii uummataati. Lafa uummanni waliin itti fayyadamaa turedha. Uummata ganda sadiitti itti fayyadama. Ganda sadiidhaan keessa ganda Finnisootii fi ganda Caffettaaf ganda Sadduudhaan keessa. Haa ta'u malee itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii aanaa Saxxammaa kan ta'an obbo Shaabuu Qaadiree lafichi investimentiif akka kennamuuf sadarkaa aanaaf godinaan murtaa'uusaa himaniiru. Lafichi lafa investimentiif yaa kennamu jedhamee murtaa'ee gandi murteessee aanaa murteessee godinni lafa murteessee Oromiyaa gahee Oromiyaan immoo mirkaneessee abbaa qabeenyaa gurmaa'ee irratti investiin godha jedhee akka kennamuu dabarfamee jedhamee dhufee aanaa qaqqabee aanaan immoo kennuudhaaf yaalaa ture jechuudha. Waggaa kanaati kan inni kennamu. Uummanni kun immoo lafti kun nuti fayyadamaa ture waan ta'eedhaaf kennamuu hin danda'u jedhee uummatutti. Lafti kun immoo kan uummataa miti kan mootummaati. Sanas yeroo adda addaa jeequmsa akka ture uummanni kun waliin ta'ee jechuudha. Amma immoo kennamuu qaba jedhamee walii galtee dhaqqabee waliin baay'atamee uummannis baay'ee qabee haa ta'uti garuu ammas uummanni kennamu jechuudha rakkoo kaaseera jechuun dhaga'eega. Lafti kun lafa hektaara 4,000 yookaan 2,000 oli. Kanaan beeku kan godinni beeku kan Oromiyaan beeku. Safaramee baankii mootummaa keessa kan jiru. Kaaloo jedhamee jechuudha. Umurii namaatiin namatti irra jiraateen beeku. Kanaaf wanti nama tokko biqilaan tokko irra jiru dallaan tokko irra jiru mana tokko miti. Namni likaan immoo mana irraa nu buqqisanii jedha. Likaan qabeenya keenya irraa buqqisanii jedha. Kan ammoo qaamota walola hin taane gaggeessan biyya akkas godhaa jiru. Biyya alaas ta'anii biyya keessas ta'anii. Inni kaan inni biyya keessaa namoota qindeessituu aanaa hooggansa aanaa dhibbanuu fi akka kana bu'uu barbaadantu dubbii kana uumaa ture. Hooggansa tokko nyaatee dabarfate dubbiin kun bulchaa tokko jechuudha. Amma immoo bulchaa biraa fudhate kanaafuu immoo mirkaneessuu qabda kennuu qabda jedhamee dabarsee nama kanaa kennuu qabda jedhamee abbaa qabeenyaa gurmaa'ee irratti hojjechuudhaaf investi gochuudhaaf deddeemaa kanaaf jechuudha. Miidhaan qaqqabuu dhaga'eera miidhaan qaqqabeera jedhameera akkaataa miidhaan sun itti qaqqabe garuu waan beekuu qabu jechuudha. Namni tokko du'e jechuun dhaga'e namni likaan immoo madaa'e jechuun dhaga'e baay'ina namoota miidhaan qaama irra ga'e amma kana ta'e waan beekuu qabu. Dhaggeeffattoota amammoo odeessaalee gaggabaaboon isinitti himaa dura taa'an Koomishinii Gamtaa Afrikaa Muusaa Faakii Mahammad ibsa roobii har'aa baasaniin haala nageenyaa naannoo Amaaraa keessa jiruun akkaan yaadda'uu beeksisan. Qaamoleen dhibdee kanatti jiran marii nagaa gochuun waliigalteerra akka gahuu qaban waamicha godhaniiru Muusaa Faakiin. Godina Arsii aanaa Shanan Kooluu ganda Giffiteetti saawwi tokko takkaatti jabbilee 3 dhalte. Saawwi kun amma yeroo lammataaf dhaluu ishee fi isa jalqabaanis jabbiloota lakkuu dhaluu Koominikeeshiniin aanaa Shanan Kooluu waabeffachuun FBC'n gabaaseera. Teeksaasitti manni murtii dubartii jaalalleen ishee duraanii haaloo ishee bahuuf jecha suuraa qullaa ishee mul'isu qoodee beenyaan $1 biiliyoona 1.2 akka kaffalamuuf murteesse. Dubartiin maqaan ishee DL qofaa jedhamuun ibsame kunis bara 2022 mana murtiitti dhiyaattee jaalalleen ishee miidhaa irraan gahuu himattee turte. Odeessaaleen gaggabaaboo kanuma. Dhibeen koleeraa yookiin haqqee fi garaa kaasaa hamaa jedhamu magaalaa Haaraa Shaggar dabalatee godinaalee Oromiyaa garaagaraatti mul'achaa jira. Dhibeen hanqina qulqullina dhuunfaa fi naannootiin daddarbu kun hongee dheerateen booda waqtii roobaatti daran akka hammaatu ogeessonni fayyaa dubbatu. Zalaalam Taaddasaa itti aanaa hoogganaa biiroo fayyaa Oromiyaa fi dursaa garee hooggansa balaa hawaasaa obbo Tasfaayee Kabbabaa dubbiseera. Dhukkubni daddarboo koleeraa kun yookiin haqqee fi garaa kaasaa jennee yeroo kaan waamaa turre. Akkasuma godinoota Oromiyaa adda addaa gara kibba ba'a Oromiyaa jiran kana keessatti bakka adda addaa yeroo adda addaa keessatti mul'ataa ture. Sunis tarkaanfii fudhatameen bakka itti to'atameetu jira. Akkuma kana immoo godina tokko keessatti to'atamu godina biraa keessa darbee mul'achuun kun jira. Akka naannoo keenyattis dhuguma keejiin kun jira jechuudha. Hagammaatti dhiyeenyatti jechuudha kanaan qabaman namoota meeqa ta'u ragaan qabdan? Egaa nuti amma dhukkubni tokko bifa weeraraatiin gaafa ka'u waggaa tokko soo ta'e waggaa lamaan soo ta'e walumatti qabneetiin gabaasna. Garuu amma yeroo ammaa kanatti yaalamaa kan jiranii fakkeenyaaf kan guyyaa kanaa wana gaafatte keejii 20 haga 30 ta'u iddoo adda addaa jechuudha. Garuu hammi baay'eedha. Waggaa tokko kana ta'ee amma dhiyeenya kanatti bakki inni itti mul'achaa jiru bulchiinsa magaalaa Shaggar, Baalee, Ba'aas, Baalee keessattis aanaa 3 naannoo Laga Waabii kana keessaan. Akkuma kanas Gujii Lixaa keessa Gujii keessallee darbee jira. Arsii aanaa tokko aanaa Laga Waabii sana daangessanii haga ammaatti Harargee irraa hin gabaafamne malee karaa lagdi sun darbuu irratti
godinoota kana sadaan keessatti gabaasii jira. Namni du'e jira sababa dhibee kanaan? Dhugaadha. Naannoo magaalaa Shaggar keessattis namni bakka Sabala Shukurii Mikaa'el jedhamu tokkotti namoonni du'aniitiin jiru. Ergi yaaluu qabnee nu bira ga'anii dhaabbilee fayyaa ga'anii namni lubbuun ba'ee hin jiru. Naannoo Xabalaa sana namni of eeggannoo akka godhuutiif nama meeqa ta'u rikardiin qabdan garuu? Torbee 2 ta'a dheeratee jira. Gara keezii 56 ta'an. Nama 56 achittidha jechuudha. Keeziin achi gabaasnee naannoo sana kana yeroo ammaa kanatti innis to'atameetiin jira. Egaa namni akka amantaatti achi deemee hin fayyadama. Dhukkubni daddarbaan kun immoo achitti qulqullina wajjin wal qabata. Bishaan qulqulluu dhabuu, mana fincaanii qulqulluu dhabuu waan baay'ee wal qabata. Namoonni illee akka aadaatti yeroo sabala fudhatanii yoo waqteef garaa kaasan isaan qabee akka waan fayyanitti illee waan yaalanii fi waan kun achi duwwaa odoo hin taane iddoo biraatti illee nu mudateetiin jira. Bakkee riiqii eriyaa jennee addaan baasna jechuudha. Nus yeroo dhukkuboonni akkasii kun ka'anii tarkaanfii cimaa fudhanna jechuudha. Sababoonni dhiyeenya kana weerara kanaaf akka waliigalaatti baraman ni jiru ka'umsa isaatiif. Egaa sababa kan jennu rakkisuu danda'a. Kan inni ittiin daddarbu immoo qulqullina dhuunfaa ofii, qulqullina bishaanii akkasumas qulqullina hawaa wajjin wal qabatu manatti fayyadamu mana fincaanii wajjin wal qabata jechuudha. Keessumaa bakkee dirree irratti bobba'uun jirutti bakkee qulqullinni mana fincaanii hin eeggamnetti yeroo roobni akkasii kun roobu lolaan akkasii kun jiru warri bakka tokkotti dhukkuba kanaan qabaman bakka gajjallaa jiran sanatti lolaadhaan maal dabarsaa namni immoo bishaan isu fayyadama. Sababii hongeetiin, sababii lolaatiin, sababii adda addaatiin namni bakka bakkatti buqqaa gaafa buqqaanii bakkee tokko jiraatan kana qulqullinni dhuunfaa isaaniis hin eeggamu, bishaan qulqulluu hin argatanii waan baay'ee saaxilamu sababii ta'eef madda ta'uu danda'a jechuudha. Miidiyaan biyya keessaa akka gabaasetti naannoo uummattoota kibbaa aanaalee 43 keessatti dhibeen koleeraa mul'achuun lubbuu namoota 60 galaafateera. Naannichatti namoonni 5,244 dhibee kanaan qabamanii gidduugalli yaalaa 56 hundaa'uun namootni wal'aanamaa jiru. Naannoo Tigraay ogeessonni fayyaa hospitaala referaalaa Aayidar baay'inaan gadhiisanii biyya biraatti godaanaa jiraachuu tajaajila fayyaa duraan waraana waggoota 2 tureen miidhame daran hammeessee jira. Lakkoofsi ogeessota hospitaalicha gadhiisanii hangam ta'a? Tajaajilli fayyaa hospitaalichaa dhiyeessuu irratti hoo dhiibbaa akkamii qabaata? Daayireektara misoomaa fi bulchiinsa hospitaala Aayidar Dr. Haayila Sillaasee Baraheen BBC'tti dubbataniiru. በአይደር በነበረው ጦርነት በነበረው መዘጋጋት መኖር አቅቷቸው ሆስፒታል አይደርtti sababa waraana tureen jiraachuu dadhabanii gadhiisanii kan ba'an lakkoofsi isaanii baay'ee hin turre. Haa ta'u malee ogeessonni fayyaan ni sirrata jedhanii obsaan eegaa turan gariin booda kana gadhiisaa dhufan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan bara 2014 dabalatee kaffaltaan ji'oota 17 osoo hin kaffalamiin hafuun isaa dhiibbaa biraa akka isaan gadhiisan taasisedha. Sababa kana hospitaalichi waliigalatti ogeessota 200tti siqan dhabeera. Hospitaala Haayidar qofa miti kan dhabe ogeessota kana akka biyyaatti dhabne. Biyya Afrikaa rakkisoo ta'an osoo hin hafin ogeessonni fayyaa nu jalaa itti godaanaa jiru. Nuti rakkoo kana qaama dhimmi ilaalatutti beeksisaa turreerra. Maashinoonni akka MRI fi kaanis sababa waraana tureen hojii waan dhaabanii jiraniif ogummaa baranne yoo kan hojjenne ta'e jireenyi keenya kan qabu jedhu. Dabalataanis rakkoo laaboraatoorii, faarmaasii fi kaan jiranis dhiibbaa dabalataa akka ogeessonni gadhiisanii ba'an godhanidha. Walumaa galatti miidhaan isaa akka hospitaala Haayidar qofatti osoo hin taane akka biyyattii guddaadha. ኢምፓክት እንደሚያደርግም መገመት አያዳግም። Odeessa ispoortiin waancaa addunyaa dubartootaan biyyootii waancaaf morkatan baramaniiru. Zalaalam Taaddasaa fi Biraanuu Gammachuu isinitti himu. Zalaalam oduu ispoortii irraatiin waancaa addunyaa kan dubartootaa irraa eegalla. Waancaan addunyaa dubartootaa kun barana kan yeroo kan irra caalaa hawwataa ta'eera natti fakkaata. Keessattuu har'a qalbii daawwattootaa waan irraa natti fakkaata. Meeshaa irraa jalqabe. Dorgommii jabaa ture Ingilaandii fi Awustiraaliyaa gidduutti kan gaggeeffame. Ingilaandii 3-1 injifattee darbitee jirti. Haa ta'u malee Awustiraaliyaan har'a mo'amtee jirti. Waancaa kana kan qopheesse Awustiraaliyaa fi Niwuziilaandii waliin ta'uun garuu xumura waancaa akka bu'u jedhamee osoo eegamu kun osoo milkaa'in hafee jira. Sadarkaan garuu badaa waan tuffatamudha. Awustiraaliyaadhaaf Awustiraaliyaadhaaf sadarkaa gaariidha. Sanbata dhufu immoo Awustiraaliyaan Iswiidin wajjin sadarkaa sadaffaaf taphatti. Waancaan inni xumuraa kan gaggeeffamu sanbata guddaa yookaan dilbatadha. Speenii fi Ingilaandiitu morkata jechuudha. Speen taphattoota jajjaboo qabdi. Badhaasa Baalindoorillee mo'atanii kan turan kan akka Aleeks Puutelaas fa'aa Baarseloonaa keessatti kan beekamtu jechuudha. Kanaaf waancaan kun tarii gara Speen kan deemu natti fakkaata tilmaama kootiin garuu Ingilaandis jabaataa dhufaniiru. Seenaa Ingilaandii keessatti dubartootaan xumuraaf yoo dhaqqaban kun kan jalqabaati. Odeeffannoo biraadhaan har'a tapha tokko jira. Tapha eegamuudhaan. Har'a Maanchister Siitii fi Siiviyaa gidduutti taphni tokko ni gaggeeffama. Maanchister Siitiin Keevin De Bruyne miidhamaan dhabuun isaanii beekama. Bakka isaa taphattoota biraas barbaadaa jira. Taphni kun Super Kaappiidha. Super Kaappii jechuun kilaba waancaa Shaampiyoons Liigii injifatee fi Eurooppaa Liigii injifate. Siiviyaan kanaan dura yaadattoo ta'e Maanchister Yuunaayitid fa'aa mo'atanii erga darbanii Roomaa wajjin waancaa dhaqqabanii. Tarii Maanchister Siitiidhaa fi akkasumara kilaba cimaa yaaddeessudha moo? Kilaba jabaa baay'ee morkii irratti taasisu jedhee hin eegu. Taphni har'aa eegamu kanadha. Asumaatti wal qabsiisnee Maanchister Siitii wajjin wal qabatee bakka Keevin De Bruyne taphataa jabaa tokko RB Leipzig kilaba biyya Jarmanii irraatii mallatteessuuf gaafataa jiru. Daani'eel Olmoo jedhama taphataa biyya Ispeenidha. Kanaaf immoo kilabichi paawundii miiliyoona
tokko gaafachuun isaa kanaafuu miti. Miidhama taphattoota argaa kaasteetii Arsenaalis taphataa baranaa bittee Timberiin waan miidhaan yoota baay'eef dhabe fakkaata. Innis bakka buusamoo yaaddoo akkamii keessa jira waa'een isaa maaltu jira? Arsenaal paawundii miiliyoona 34 Ajax irraati baranaa ittisa cinaarra kan taphatu Julian Timberiin fidee gahumsa guddaa taphataa qabu argate.